Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of the Almighty be upon you all. My brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaya rahmata fi barakan rabbi sinundar rajiratu. Obboleeyyan kiyya islaamummaan dubartootaa fi ijoolleedhaaf mirga isaanii eegee jira. Takkaa'uu dubartootaa fi daa'immaniif mirga kennee jira jechuun hin danda'a. Yoo seenaa bara islaamummaa duraa laaltan dubartoonni akka meeshaatti ilaalamaa akka turan hubattu. Bitamaa gurguramaa turan. Hawaasa keessatti dhimma tokko irratti illee hirmaachuu hin danda'an. Qabeenyaas akka horatan isaaniif hin ayyamamu. Wantoota dhiira buhaarsuu qofaaf uumaman ja'aman keessatti lakkaa'amaa turan. Akka ilma namaatitti ilaalaman. Namni tokko intaltisiif dhalattee yoo ja'aniin hammeenya irraa kan ka'e haalaan dallana. Hoggus ammallee harkaa badee bakka ittiif dho'isu wallaala. Bikka hiriyaa fi hawaasa jalaa itti dhokatu dhabee cinqamuu eegala. Achi booda daa'ima qulqulluu san fuudhee osuma lubbuun jirtu boollaqatee awwaala. Daa'imni cubbuun beekne boolla keessatti ukkaamamtee akka duutu itti murteessa. Akka isaan amananitti yoo daa'ima dubraa lubbuun awwaalan achi booda dubrii nuuf hin dhalattuu jaanii yaadan. Wayita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkana keessaa ifatti nu baasuuf nutti ergaman san wanti kun haaluma hunda keessattuu dhoorkama akka ta'e nutti mul'isan. Daa'ima dubraa osoo lubbuun jirtu awwaaluu miti intalti siif dhalachuuf deemtii takkaa'u ilmoon dubraa siif dhalattee oduu jettu dhageessee dallanuu dhoorkama akka ta'e barsiisan. Gaafa sirraa eegalee hanga har'aattis namni ilmoo dubraa harkachuu isaatti dallanu yoo jiraate wanti kun islaamummaa keessatti dilii akka ta'e beekuu qaba. Wanti kun dogongora. Ilmoo kan namaa kennu rabbii guddaa akka ta'e beeknee isa galatoonfachuu qabna. Inni anaa fi isiniifis waa kennuu yoo barbaade waan nuuf kennu sanis ifumaa murteessa. Intalti dhalachuu isii yoo hubatte wanti dura godhuu qabdu isa galatoonfachuudha. Haala kanaan islaamummaan yaada fokkotaa kana hunda dura dhaabbatee dhabama godhe. Qabxiin biraa immoo dubartoonni akka qabeenyaatti ilaalamaa turuu isaaniiti. Wanta kanaas islaamummaan guutumatti dhoorka. Bara dur namni tokko yoo namarraa liqii fudhatu wabiin inni dhiyeeffatu dhalaadha. Yoon du'e intala tiyya yookaan jaartii tiyya takkaa obboleettii tiyya akka kafaltiitti fudhachuu ni dandeessaa jechuudhaan dubartoota akka wabiitti qabsiisu ture. Islaamummaan waan kanaas dhoorkee jira. Islaamummaan waan kana dhoorkuu qofa osoo hin taane qabeenya keetirraa haqa isii argachuu qabdii jee ajaja. Wanta isiif kenname sanirraa immoo maallaqa saniin waa akka bitattu hin dirqisiifamtu. Maallaqa san akka barbaaddetti itti fayyadamuu dandeessi. Nama tokkoofis akka baasii gootu dirqisiifamuu qabdu. Kana jechuun islaamummaan dubartii san kunuunsuu dirqama firra kaa'e. Haala saniin dubartiin takka maallaqaanis ta'e waan biraatiin kunuunsa yoo barbaadde dhiirri isiitti dhiyoo ta'e waan isii barbaachisu hunda akka guutu ajajee jira. Jaarsa isii, abbaa isii takkaa'uu ilma isii kan guddatee bakka gahe yookaan adeera isiitu isii kunuunsuu qaba. Namoonni kunniin nama isiitti akkaan dhihoo yoo ta'an dubartii saniif baasii nyaataa dhugaatii, daara isii, baasii meeshaa adda addaatii fi baasii fayyaa akkasumas wantoota isii barbaachisan hundarratti isii cinaa dhaabbachuu qabu. Kun dirqama dhiira hundaati. Kana jechuun osoo nuti waan kana dalagaarra oolchine dubartiin maatii isii gargaaruuf jecha manaa baatee dalagaa barbaadan deemtu jechuudha. Haa ta'u malee islaamummaan mirga dalagachuu fi maallaqa isiitis ifumaa kaayyachuu kenneefii jira. Hin cinqamin nuti waan feete siif goona waan kanaan waan barbaadde bitachuu ni dandeessaa isin jedhe. Hanga ajaja rabbii keessaan baanetti waan feete dalaguu ni dandeessi jechuu jira. Ajaja islaamummaa bareedaa kana wayita xiinxalli ilaallu dhugumatti islaamummaan sadarkaa dubartootaa ol kaasuu ni hubanna. Namoonni hedduun wayita qooda qabeenya dhaalaa xiinxalan dubartoonni waan maallaqa xiqqaa harkatan se'u. Fakkeenyaaf dhiirri tokko doolaara 50 osoo argate obboleettiin isaa immoo doolaara 25 qabeenya abbaan isii irraa du'e irraa osoo argatte yoo ala dhaabbannee ilaalluu fi obboleessaa wal bira qabnu isin qabeenya xiqqaa waan argattee fakkaata. Haa ta'u malee maallaqni harkatte sun kan isii qofa isiitu waan barbaaddetti fayyadamuu danda'a. Qabeenyi gurbaan argate garuu kan isaa qofaa miti. Dubartoota fira dhiyoo ta'an hunda ittiin gargaaruu qaba. Obboleettii isaa tan maallaqa hanga san harkattees gargaaruun dirqama isaati. Tarii 50 kan inni harkate sun namoota garagaraa 5 jidduutti qoodamuu danda'a. Isin garuu 25 kophaa isii argatte. Herrega kana ifuma keessanii dalaydanii beekuu ni dandeessan. Dubartoonni duraan akka meeshaatti ilaalamaa waan turaniif islaamummaan dhugumatti miidhama isaanii hubatee sadarkaa isaanii ol fuudhe. Isii akka meeshaatti ilaaluu osoo hin taane jiraachuu isii kan amantee fudhachuudhaan waan isiin haqa godhatte hunda kennuufii qabda. Kanaafuu islaamummaa keessatti dubartoonni qabeenya horachuu ni danda'u. Duniyaa dalagachuunis mirga isaaniiti. Waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala dirqama nurratti godhe. Dubartootaan wal qabatee qabxiin akkaan barbaachisaa tokko ni jira. Waa'ee kanarratti namoonni hubannoo dogongoraa qabu.
akka islaamummaatti dubartoota dirqamaan nama isaan hin feenetti heerumsiisuun hin danda'amu. Wanti kun ifatti ibsamee jira. Aadaawwan gariin maqaa islaamummaatti fayyadamuudhaan dubartoota cunqursanii jiran. Haa ta'u malee wanti sun ajaja islaamummaati miti. Akka islaamummaatti dubartoonni nama fuudhaaf isaaniitti dhufe diduu mirga qabu. Nama isiin hin feenetti heerumsiisuun hin hayyamamu. Inumaahu namni isiin heerumuu barbaaddu yoo jiraate namni sun nama gaarii ta'e gaa'illi isii akka raawwatu waan barbaachisu hunda saffisaan guutuufi qabdu. Kun waan islaamummaan ajaje dirqama dhiira isii kunuunsaa jiruuti. Akka gara rabbii isii dhihaattee fedhinnaa isii guuttattu godhuu qabu. Namoonni gariin islaamummaan waan kana hin jajjabeessu jedhanii yaadu. Kun hubannoo dogongoraati. Kanaaf arraan tana islaamummaa keessatti dubartoota nama isaan hin feenetti dirqamaan heerumsiisuun sirrii akka hin ta'in isiniif himuu jira. Islaamummaan kana nu barsiisa. Wanti biraa kan nuti hubachuu qabnu fuula rabbii biratti dhiiraa fi dubartoonni wal qixa. Rabbitti dhiyaachuu barbaadan isaan lamaanuu carraa wal fakkaataa qaban. Inumaahu dubartoonni gama rabbiitti dhiyaachuu irratti bakka warra dhiiraa itti caalaniitu jira. Gama uumaa keenyaatti dhiyaachuu irratti jechuudha. Kabajaa islaamummaan dubartootaaf godhe yoo xiinxalli ilaaltan islaamummaan sadarkaa isaanii ol fuudhuudhaan garaagarummaa qaamni isaanii qaama dhiiraatiin qabus kabajee jira. Haala uumama qaama isaanii kana nuti ni kabajnaaf. Isaanis akka kabajuu qaban haala bareedaan itti himamee jira. Bakki kun bakka yeroo hedduu namoonni dubartoota itti gowwoomsuuf yaalan. Namoonni kunniin dhiiraa fi dubartoota jidduu garaagarummaan tokkolleen hin jiru jechuudhaan dubartoota gowwoomsuu yaalu. Yoo xiqqaate hundi keenya akkuma beeknu rabbiin keenya gama qaamaatiin akkasumas gama miiraatiin garaagarummaa akka qabaannu godhee nu uume. Isaatu waan kana filee uume. Akkasuma isatu waan kana beeynee akka kabajnus nutti hime. Hungaruu dubartoota akka waan nu gad jiraniitti akka laallu nu godhuun qabu. Garaagarummaa kana beekuun namoota mirga dubartootaa kabajanirraa nu taasisa. Dubartiin gama humnaatiinis gama miiraatiinis dhiirarraa garaagarummaa hedduu waan qabduuf kana isaaniif kabajuu qabna. Sababni isaa namni dhaluu isiidha. Namni ilma hoosisee guddisuus isiidha. Akkasumas wantoonni biroo ni jiran. Seeronni kunniin hundi kaayamanii jiru. Wayita fuudhaatis waahila ja'amtee fudhatamuu qabdi. Akka gabraatti ilaalamuu hin qabdu. Rabbi hunda keenya barakaa akka nuuf godhu akkasumas toltuu akka nuuf kennu isa kadhanna. Kunniin qabxiilee muraasa islaamummaan dubartootaaf kenne. Akkasumas dirqama rabbiin dhimma dubartootaa irratti nurra kaa'e. Nutis haaluma saniin isaan kunuunsuu qabna. Haasoo kiyya dubbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanaaniin xumura. That I end with the statement of the Prophet Muhammad, may peace be upon him, where he says, "Khayrukum, khayrukum li ahli." The best from amongst you is he who... Isin keessaa irra gaarii namaa jechuun nama haadha warraatiif gaarii ta'e. Kun haasoo bareedaadha. Jechi ahli juu miseensa maatii kanneen birootis of keessatti qabata. Haa ta'u malee sadarkaa duraa irratti haadha warraa laallata. Kanaafuu ati yoo haadha warraa ta'eetii gaarii taate, haati warraa ta'eetis waan sansiif mirkaneessitee ragaa yoo siif baate, ati nurraa irra gaarii namaati jechuudha. Hedduun isin galatoomfadha. Sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.